Nagaan jaalalli faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif iddoodhaaf bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jecha hordoftoonni TV fayyinaa marti keessanii waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Waaqayyo sakaraa hundumaa nu gargaaree baatee barruun harkisaa nu biraa hin hafne jaalalli isaa karaa hundumaa sanu faana ta'e waaqayyoon guddisnee galateeffanna. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Mee sagalee waaqayyoo iddoo tokkoon dubbisaa. Akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 12 jiru lakkoobsa 2 kaasee akkas jedha 2-3 ani saba guddaa sin godha sin eebbisa maqaa keenan guddisa eebba sin taata warra si eebbisan nan eebbisa warra si salphisan nan abaara qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababii keetiif in eebbifamu jedhaan galanni waaqayyoo isa jiraataaf haa ta'u waaqayyo Abrahaamiin yeroo biyya inni keessatti dhalate waamu jalqaba wayee eebbaa itti dubbata jechuudha. Waaqayyo akkamittiin akka isa eebbisu barbaadu maatii kee sanyii kee qomoo kee hundumaa keessaa bayi ani sin eebbisa eebbaaf sin godha lafa haaraan sii kenna lafan har'a sii kennu moo kan kee duwwaamin kan dhaloota si booddee jiru kan uumama si booddee jiru kan warra si booddeedhaa ka'aniidha. Kanaaf sin eebbisa jedhee waaqayyo Abrahaamiin dubbata. Amma gaa anamma lafa kanarratti yaadde kanan jiru yookaan immoo gara foddaa televiizinii keenyaan ba'ee kanan isinitti argamaa jiru amma akkuma yeroo darbe gochaa turre dhimma namoota nu gargaaraa turan yookaan immoo gargaarsa ijaarsa waldaa keenyaa wajjin ga'ee guddaa taphataa turan yookaan immoo miinaa guddaa taphatanii isaaniif akkuma kana dura gochaa ture akkuma amala kooti. Inni kun immoo wanti ani kadhachaa ture dhuga baatiin humnaan baay'ee ba'amaa waan jiruuf dhimma gargaarsa kanaa irratti namoota hedduudhaaf kadhachaa tureera. Namoota hedduu kadhachaa fi ture namoonni hedduun jijjiirama guddaa of irratti goone argineerra. Kadhata keessan itti nuu cimsaa nuu kadhadhaa waaqayyo hojii aangoo karaa masinamma karaa foddaa televiizinii nuu kadhachaa jirtan kanaani waan guddaa argineerra jijjiirama guddaa argineerra eebbifamneerra eebba guddaa ofirratti argineerra kanaaf akkasiin nuu kadhattan barbaanneerra kanaaf ammas isa kana dura goone utuun taane ammallee deebinee goone ka jedhanii gaaffii kan nu dhiyeessanii hedduu isaanii argineerra jechuudha. Kanaaf sagalee isaanii dhageenyeeti ammas isiniif kadhachuu akkuma waadaa gallee isiniif kadhachuudhaaf kunoo karaa foddaa televiizinii keenyaatti as ba'een jira jechuudha. Egaa waan baay'ee isin ajaa'ibu hojjetoonni mootummaa miti mootummaa barattoonni akkasumas mana namaa keessa kan hojjetan akkasumas immoo daldaltoonni ergii gaafa siinnu kadhattaniiti jijjiirama guddaa ofirratti argineerra. Manni koo jijjiirameera, hojiin koo jijjiirameera, jireenyi koo jijjiirameera, haalli gaa'ila koo jijjiirameera, eebba guddaa eebbifameera jedhanii ammas deddeebi'anii mindaa isaaniirraa ammallee kutanii daldala isaaniirraa kutanii qabeenya isaanii ofirraa kutanii utuu of hin qusatin amma humna isaanii gararraatti hojii guddaa kan hojjechaa jirantu jiru waan ta'eef isa kanaaf isiniif kadhachuudhaaf achi as ba'eera jechuudha. Har'as warra ammas deebisanii galchanii yookaan immoo kana duran galchine ammas galchaa warra jiraniif laakunoo ammayyuu gargaarsi keenya isin bira jira isin cina jira jedhanii warra nu cina dhaabbataniif kunoo isiniif kadhachuudhaaf achi as ba'een jira. Biyya keessaaf biyya ala ta'anii biyya Arabaa, biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaaf biyya Awustiraaliyaa irraa gargaarsi keessan utuu addaan hin citin guddaa hojii guddaa isin hojjechaa turtan baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Egaa kan nuyi gaafataa turre birrii miliyoona 10 walitti qabna dhimma ijaarsa waldaa keenyaaf jennee haasa'aa turreerra waaqayyoof galatu tumsaa fi jajjabina amantoonni keenya nuu godhaniin egaa amantoonni keenya amma humna isaanii amma qabanirraa qooduudhaan haga ammaatti birrii miliyoona 3 walitti qabneera jechuudha. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u amma gaa yoo xiqqaatee birrii miliyoona 7 nu hafa jechuudha. Kanaaf egaa isa kana immoo uummanni keenya ammas cimsee akka nu cina dhaabbatu abdii guddaa qabna. Kanaaf egaa ijaarsi waldaa kanaa waldaa kiristiyaanaa yookaan waldaa afuuraa duwwaa utuu hin taane hospitaala waaqayyooti. Namoonni baay'een hospitaala kana bira dhaabbachaa jiru. Argitaniitti dhuga baatii TV irratti darbaa jiru. Namoonni baay'een HIV irraa fayyaa jiru. Namoonni baay'een kaansarii irraa fayyaa jiru. Namoonni baay'een dhiibbaa dhiigaa irraa, sukkaara irraa fayyaa jiru. Namoonni baay'een rakkina adda addaa, rakkina ikoonoomii irraa fayyaa jiru. Abaarsa dhalootaatu cabaa jira. Kanaaf egaa namni tokko waldaa waaqayyoo kana ijaaruu hin danda'u. Waldaan kiristiyaanaa kun kan Kiristoosiiti.
kan nama tokko kan dhaabbata tokko yookaan kan dhaabbata dhuunfaa tokko miti waldaa Kiristoosidha. Waldaan Kiristoos immoo hunduma keenya ilaallata jechuudha. Kanaaf egaa miliyoona 3 walitti qabneerraa miliyoona 7 nu hafa. Kanaaf amantoonni keenya akkasin nu cina dhaabbatan akkasin nu wajjin taatan abdii guddaan qaba. Kanaaf namoonni nu kana dura kadhachaa fi turre hedduu eebbifamneerraa maaloo ammas isin cina dhaabbanna jedhanii ergii gaafa isin kadhattaniiti jijjiirama guddaa argine. Hojii mootummaan hojjechaa ture hojii mootummaan an hojjechaa ture irraa jijjiiramee torban tokko keessatti torban lama keessatti ba'aa korarraa buuseera dhibeen dhukkubsachaa ture yookaan dhukkuban qabamee jirullee amma fayyeera jedhanii namoonni dhuga baatii isaanii nuuf fidanii nutti agarsiisan jiru jechuudha. Waaqayyo waan haaraa godha jireenyi keessan hin eebbifama. Waaqayyo sagantaa keessan akkaataa addaan eebbisa eebba guddaa eebbisi yaaddanii hin beekne sanirratti dhangalaafama. Waaqayyo waan haaraa godha. Kanaaf warri agammaatti nu cina dhaabbanne nu cina dhaabbattanii immoo lakkii eebbifameera ammas gochuun barbaada ammas jireenyi koo akka jijjiiramu barbaada kan jettan biyya ala biyya keessas kan jirtan karaa sooshaal miidiyaa keenya akkasumas karaa TV keenya karaa YouTube karaa Facebook Twitter Instagram karaa nu hordofaa kan jirtan ammas nu cina dhaabbachuu dandeessu jechuudha. Amma humna keessan akkuma kanaan dura kaasee ture warri ammas lakkii kumi tokko ga'amini isaa ol isin cinan dhaabbadha 2,000 3,000 akka 4,000 5,000 10,000 isaa ol isin cinan dhaabbadha kan jettan amma Waaqayyoof galatu namoonni birrii gurguddaallee galchaa jiru. Inni kun maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyo immoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jechuun barbaada. Warri biyya bakkee immoo jirtan biyya Arabaa biyya Awurooppaa fi Ameerikaa Awustiraaliyaa keessa kan jirtan obboloonni keenya kiristiyaanonni akkasumas kiristiyaanota kan hin taane hospitaala Waaqayyoo kanan ijaaraa nan deeggara nan tumsaa isin cinan dhaabbadha waldaan kun ijaaramu manni Waaqayyoo kun tumfamu namni jechuu barbaadan biyya alaarra teessanii kan nu daawwachaa jirtanii doolaara 200 duwwaa isinirraa barbaanna doolaarri 200 birrii biyya keenyaatti yeroo sharafamu hojii guddaadha kan inni hojjetu. Kanaaf tumsa guddaa akkasin gootan jaalala Waaqayyoonan isin gaafadhaa obboloonni ko. Egaa hojiin kun hojii nama tokkoo miti. Nu hin kaana Waaqayyo nu gargaara. Nu hin kaana Waaqayyo ni ijaara. Kanaaf birriin kumi tokko walitti yoo dhufe hojii guddaa akka nu hojjetu abdii guddaa qabna. Kanaaf obboloonni keenya biyya keessaa amantoonni keenya biyya keessaa waldoota kiristiyaanaa garaa garaarra kan jirtan hundinuu Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu jechuun jaalladha. Waan isin dhibu keessaa gooftaa Yesuusin illee akka fayyisaa lubbuu isaaniitti otoon fudhatin dhaabbata amantii ortodoksii musliimaaf dhaabbata adda addaa keessa jiraatanii lakkii waldaan kun namoota hedduutu itti fayyaa jira utuu kaansariin fayyu argeera utuu HIV irraa namni bilisa ba'u argeera jedhanii isin cina dhaabbanna jedhanii amma humna isaanii illee nu tumsaa jirantu jira. Kanaaf maal jechuun barbaade nu cina dhaabbadhaan isiniin jedha. Amma gaa kunoo isteetmentii keessan qabannee baankii irraa baasnee kunoo fuula keessan jirra. Kana irratti isiniif kadhachuudhaaf fuula keessan taa'een jira amma. Waaqayyo waan haaraa akka godhu beeka. Namni hundinuu akkas jedhu namoonni dhugaa yeroo nuuf ba'an jechuudha. Yeroo isin iskiriinii kana irratti harka keessan qabdanii kadhattanii an bilisan ba'ee hidhaa kootu hiikame waanjoo kootu cabe seenaa kootu geddarame akkaawuntii koo irratti birrii addaatu galee akkaawuntii kootu jijjiirame eenyummaa koo mana kootu jijjiirame hojii kaleessa na jalaa qabamee turetu gadhiifame ijaarsarra hojjechaan ture na jalaa qabamee ture erga gaafa sinnaa kadhattaniiti gadhiifame hojii mootummaan hojjechaa ture olen siqee sadarkaa kootu guddate inni jiyoon hojjechaa ture yookaan miti mootummaan hojjechaa ture ol siqee daldalan hojjechaa ture daldala kootu akka malee gabaa godhate jedhanii dhugaa kan nu ba'an waan jiraniif nuyi kadhata keenya garmalee cimsine isiniif kadhachuudhaaf fuula keessan dhaabbannee jirra jechuudha. Kanaaf namni hundinuu harka isaa gara foddaa televezyiinii kanaatti haa qabu. Anis isiniin kadhadha. Waaqayyo abbaan koo inni HIV irraa fayyisu, inni kaansarii irraa fayyisu, inni dhaadhalootaa inni sanaafate diriirsu, inni sajaamaa banu, inni duudaa banu akka inni guddaa isin eebbisu abdiin qabaan. Dhugaan isinitti maa jira Waaqayyo waan haaraa godha. Kanaaf harka keessanas qaba. Abbaasin kadhadha. Waan haaraa akkati gootu beekaa hidhaa dhalootaa kan hiiku si'i wanjoo dhalootaa kan cabsu si'i seenaa dhalootaa kan geddaru si'i dhalootatti balbala kan banu si'i abbaasin kadhadha maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoosiin namoonni akkaawuntii kanarra birrii galchan humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan eebbifaman ta'anii haa eebbifamanii manni isaanii haa eebbifamu jireenyi isaanii haa eebbifamu
gaayilli isaanii haa eebbifamu eebbiseera ani humna dhiiga Yesuusiin kan eebbifaman ta'anii waan haaraa gootati yaa Waaqayyo hidhaa hiikta abbaadhaati guddaadhaati beekamaadhaati danda'aadhaati alfaaf oomeegaadhaati waaqaaf lafa kana seerrattee mootee jirta afaan koo duukaa akkati jirtu beeka afaan koo akkati kabajju beeka humna dhiiga Yesuusiin balbala haaraa itti banati dhaloota kanatti warri NGO yookaan miti mootummaa hojjetan maqaa Yesuusiin haa jijjiiramani hojii mootummaa kan hojjetan haa jijjiiraman barattoonni ammoo humna isaanii galchan haa eebbifamani biyya alaa kan jiran haa eebbifamani daldaltoonni kan daldalaa utuu jiranii amma humna isaanii ofirraa muranii ijaarsa mana Waaqayyoo kanaaf hojii kana hojjechuudhaaf ofirraa kutanii gumaacha kan godhan maqaa Yesuusiin eebbiseera gabaan kaleessa dide har'a sochii haa jalqabu daldalli kaleessa dide har'a hojii haa jalqabu qonni kaleessa dide har'a hojii haa jalqabu sochii haa jalqabu humna dhiiga Yesuusiin ajajeera wanti haaraan wanti ajaa'ibsiisaan wanti dinqifatamaan haa ta'u irratti dhuga baatii haa fidani biyya keessaa biyya bakkeedha kaabaa kibbaa bahaa lixaa dhuga baatii isaanii haa fidani ajajeera humna dhiiga Yesuusiin warri qotan maqaa Yesuusiin iji hojii isaanii haa barakatuufi warri daldalan daldalli isaanii haa eebbifamu gabaa isaanii itti baneera ani warra suuqii qabani warra daldala adda addaa irra hojjetani warra albuuda daldalani warra hojii adda addaa hojjetan maqaa Yesuusiin eebbifamani eebbiseera barattoota keenya eebbiseera warri yaa Waaqayyo gooftaa miti mootummaa hojjetani amma sadarkaa isaanii ol buteera hojii mootummaatti sadarkaa isaanii ol buteera waajjira mootummaa kan hojjetan sadarkaa isaanii ol buteera ani jijjiireera yaa Waaqayyo sin kadhadhaa dhuga baatii isaanii haa fidan milikkita haaraa ofirratti haa argani waan ajaa'ibsiisaa waan dinqifatamaa haa dhaga'ani akkuma amma kana dhaga'aniin waan haaraa haa dhaga'ani ajajeera humna dhiiga Yesuusiin balbala haaraa itti bani kana waan gootuuf galanni siif haa ta'u hidhaa dhalootaa waan hiiktuuf ulfaadhu waan joo dhalootaa waan cabsituuf ulfaadhu maqaa Yesuusiin eebbifami si haa galatu gooftaa dhaloonni kun waan eebbifaman abboonni waan eebbifaman hayyoonni waan eebbifaman dargaggeessaaf dargaggeettiin waan eebbifamanii ulfaadhu barri isaanii jireenyi isaanii haa eebbifamu warri kana godhan haa eebbifamanii gooftaa si haa galatu gooftaan sin haa eebbisu eebbifamaa egaa tumsi keessan akkuman kaleessa akkuman dhengaddaa akkuma yeroo darbe itti haafufuun isiniin jedha gooftaan hojii guddaa hojjeta akkasin kana gootanii utuu isin hin eebbifamin nafne nan beeka Waaqayyo bara keessan eebbisu eebbifamaa maqaa Yesuusiin ameen